Jamaa social media kam naga gaariidha. Kun xaahaadha. Viidiyoo kana wanni dubbachuu murteessee fi maybe social media irratti dubbachuun kiyya ka duraa ta'uun hin mala. So wanni dubbachuu murteessee fi waa'ee gartee mana barnoota biyya keenya Itoophiyaadha. Education reform jedhan kana yookiin road map jedhu jettu kana kanaaf dubbachuu murteesse. Suni maali? Wanni takkaan gartee wanni takkaan dhugaan jiru barnoonni biyya keenya reformii feesisa. Wayyeessuu feesisa suni birraan qabu. Akkaataan itti barsiisanii akkaataa ilmi namaa itti baratu iyyuu miti actually gartee maaliif tartiiban qabu. Tartiiba itti gartee heerri itti baratamu barreessan itti barreeffamu bakka itti koomaa itti gootu koomaa goote ka hudhaa gootu hudhaa itti gootu kanniin hedduun barsiisan maaliif gizee amoorra gartee namoota keenya barreessu laalu warrumaan gartee kollejjii garaajawee godhee yoo laalu nama gaddisiisa suni dogoggora isaaniitii miti. Dogoggora warra baratuuti miti dogoggora heera barsiisanii malee fakkiif maqaa gartee common fi proper name jedhamu kana namni keenya gizee barreessu Oromoo haa ta'uu maqaa gosaa haa ta'uu maqaa kutaa haa ta'uu qubee xixiqqaan barreessaa maqaa ta'uu fi kaan addaan beekuu hin dandeessu. So kanaaf kunniin gartee kunni reformii feesisa hedduu barbaachisaadha. Garuu reformiin feesisu wayyeessuun ka feesisu afaan amaaraa deebisuuf miti deebituu miti. Afaan amaaraa guddina hin qabu wanni gartee afaan namoonni keenyaaf guddina fidu hin jiru. Fakkii tokko isinii hima. 1994 1994 Torontootti bikkatti haaskuula garaagaraa itti teesti godhantu jira. Yoo namni haaskuula hin qabaanne yoo haaskuula diplooma biyyaa hin qabaanne teestii namaa kennanii maasiif ingilizii achirra dhaabbatteetti niin haaskuulatti nama maddaban Ramadan. Amma achitti gartee dubartii takka wal barree waan naan jette haaskuulli addunyaa keessaa barnoonni akaadaamikaalii xiqqaadha. Haaskuula Itoophiyaati naan jette. 94 jechuun iskuula afaan amma namni keenya yeroo san afaan Amaaraatiin barata. Afaan Oromoo hin jiru. So sistamatu hin jirre. Sistama akkaataa itti nama barsiisan dubartee xiqqishaadha. Okay. Maali jennaan amma dubartiin gartee the lowest high school academically the lowest high school naan jennaani maali jedhee gaafadhe. Namoonni biyya Itoophiyaa irraa dhufu naan jette istiraatiijii tooftaa itti peejii tokko itti barreessan hin beekan jette. Peejii tokko garte hedduu xiqqishaadha jette garte tooftaan hin jiru jette garte akkaataa itti barreessan. Baraati yoo waa barreessuu beeyte afaanimi kasi dhibu waa barreessuun wanni nama dhibuu fi tartiiba itti barreessan namni barachuu dhabu. Tartiiba itti barata yoo beeke barreessuun sin dhibu afaan feetee numa barreessita garte. Santu hin jirre suni kaa gartee 94 jechuun yeroo gartee namni keenya afaan Amaaraatiin barata afaan keenya barataa hin jiru. So saniif reformiin suni reformii akkasii deebisu jechuun waan gartee waan bu'aa hin qabne. Karaa biraatiin amma ijoolleen teenya gartee Oromiyaa keessatti baratu kuni yuunivarsiitiif kolleejjii nagoma seenanii fixan. Ragaan sanii kolleejjii fi yuunivarsiitiin biyya keenya kirikulamoo jijjiiran hin qaban gartee kama duri sanii koorsii silibalaa fi kunniin gartee kama yeroo duraanii jiru. So kanaafuu ijoollee irratti waan dadhabina fide hin qabu. Rakkoon jiru gartee yoo reformiin barbaachisaadha. Reformii akkaataan itti godhanii kirikilama isteet abbichi barreeffachuu. Fakkiif isteet Oromiyaa fi namni Oromoodha ka kirikilama barreessuu beeku. Akkaataa ijoolleen namni itti baratuu fi barreessu beeku kirikilama iskoola biyya Oromiyaatiif namni Oromoo barreessu. Sun immoo
nama gartee wasti keessa trendi tahe barsiisuu fi barachuuf barsiisuu nama trendi tahe kirikirama itti barreessan beeku san feesisa nama gartee sammuun akkaataa namni itti barachuu danda'u humnaanimi biyya keenyatti yoo namni tokko qaraatii dadhabe waan inni nabichi qaraatii dadhabee fi ijoolleen yookiin qaraatii dadhabdeefi laafinnummaa bichaati fi malee wanni biroon jiru akka waan biraa jirutti hin fudhatan namni tokko gartee rakkina qabaachuun mala karaa mataatiin ifin dubbisumaayyuu karaa silaa amma duubatti deebisee dubbisuu gartee waan akkasiitu jira san feesisa gartee espeshaalee gartee barnoota espeshaalee haa ta'u kabirollee haa ta'u rifoormii akkana feesisa karaa biraatti rifoormiin guddaan biyya keenya feesisu teknoolojii itti da'u barnootatti integrative technology godhuudha STEM ammaas science engineering mathematics technology kanneen godhu san immoo dhugaadha economy feesa biyya keenyatti akkas godhuu fi at least magaalaa gugurdoo keessatti high school STEM qabu godhu akkaataa itti namni gartee waraqarratti baratuu fi barsiisuu malee akkaataa itti laaba godhuu danda'an akkaataa itti waa tolchuu danda'an leenjii saayinsii fi maatsii fi teknoolojii wajji akkamitti baruu akka danda'an san hedduu barbaachisaadha saniif gartee yoo xiqqaate akkuma jedhe iskuula gartee tokko magaalaa gurguddoo keessatti godhuudha yoo marallee dadhabanii iskuula san immoo akkuma gartee ijoolleen kolleejii fi kana wal dorgomtee seentutti san seesisu karaa biraatilleen immoo haga dandahameen namni keenya akka teknoolojii wajji baruu godhu digital media waan akka digital even hybrid illee osoo ka ta'u taate on and off yeroo kan gartee online irra goote yeroo kan godhullee baattu akkanallee itti barsiiftu taate akkaataa itti waraqaa fi gartee daftara irraa baratu namni keenya irraa wayyeessutu barbaachisan itti yaadu san tartiiban godhuudha waan akkasii rifoormii akkasii gufeessa malee afaan amaaraa deebisuun waan rifoormii qabu hin qabu karaa biraatiin amma teestii gartee gaafilee gartee hatanii baasanii biyya amaaraa kanatti hiran kun isteet amaaratti akkana fakkaatutti beeka godhan jedhee yaadonni kana godhaniif osoo qabamuu baatanii osoo gartee information bahuu baate yoo iskuulli oromiyaa hundi ziiroon bahe iskuulli gartee isteet amaaraa keessa jiru maarkii gaarii fudhate kileemaaf isaanii ta'a okay wani nu jennu dhugaadha namoonni afaan amaaraatiin barate gireeda gaarii qaba warri afaan oromootiin barate gireeda gaarii hin qabu dabruun dandeenye kenna gartee nama guutu dabre isteet oromiyaa keessaa namni hin dabre jechuudha I think lola psychologiiti jedhee yaada beeka gooti gartee afaanuma kennanii keezii dhiheessuufi gartee ammeenna gartee ni jiraame akkaataa itti waa laafiftu namni waa beeku tokko yoo ammeenna godha jedhe ammeenna godhuu hin danda'a sistamaanii I think mootummallee wajji jirti mootummaanii kun immoo fedhii mootummaa Dr. Abiyyiiti malee hin ta'u jechuun kiyya teestii hatanii gartee namaa qoodoo osoo hin tahin who knows gartee so san osoo hin tahin at least akkaataa itti afaan keenya itti laamsheessaniif yookiin equality oromoo itti laamsheessan mootummaa Abiyyiitu itti wajji jira fakkii fi wayita amma obbo Addisuun faani riisarchii goone jedhanii seenaa nama keenyatii fi nama gartee kitaaba barreesse irratti wanna godhan ambootti waan jarri san goote fi mooraala fi gartee mooraal nama keenyaa dhahudha oromummaa ijoollee keessaa baasuuf fakkiin sanii maali ambootti godhan amboo haga gartee amboo magaalaan amboo
fi university nan bolleen haga Tigreen biyya keenya dhufte irraa lolan dhiif wanna saniin beekamti gartee gootummaa saniin ambo imija san balleessuu jecha gartee achitti godhan karaa biraatiin immoo lola gartee loka gartee arsiif Minilik lola yeroo dheeraa deeme ka beekamu sanis wanni san gootu fi hammeenna gartee nama kenna moraala dha'u psychological lola psychology ti gartee nama kenna lamsheessu hammeen nama kenna hamaa goote kan gaarii godhu so kun gartee waa'ee mootummaa wajji deemu malee I don't think department in education achalla waan godhuumi kanaafuu waliigalatti gartee gabaabsuuf asirratti dhaaba education reform ni feesisaa hedduu barbaachisaadha baruu fi barsiisuun waan xiqqaa miti waan guddaadha gartee biyya kanattu biyya gartee teknoolojii jirtu guddaan jiru kanattu biyya Ameerikaan gartee waa uumuu keessatti tokkoffaadha Ameerikaa fi Kanadaani rakkina reformii barmoota gartee guyyuu dubbatan so sanaafuu reformii ni feesisaa garuu reformii gartee warra Amaaraa fideen irratti godhu osoo hin tahin yoo reformii godhu ta'u taate nama Oromoo gartee godhanii yookiin walitti himnee goone warra curriculum barreessuu danda'u integrated classroom technology wajji STEM science engineering technology warroota akkana curriculum akkana heera road map Oromiyaa nuti barreessuu qabna Oromoon ofii barreessuu qaba maaliif dandeessii namni kenna dandeessii guddaa qaba gartee namni ambaafuu barreessaa namni kenna ambaaftu gartee barsiisaa waan nama kenna gartee heeran barreessineef hin jiru so kana nu feesisaa curriculum road map Amaara jettu tana fi mootummaan abiyyi jettu dura dhaabbachuu so rakkoon jiru gartee curriculum namni dalagaa dhabeensa akkaataa dalagaa namni itti argatu malee namni gartee waan afaan Amaaraa baratee fi waan dalagaa dhabeef dalagatu hin jirre akkaataa itti dalagantu hin jirre so kana malee curriculum nu feesisu reformii isaanii nu feesisu reformii yoo ta'ate gartee reformii dhugaa nuti godhuu qabna so san dura dhaabbachuu san dura dhaabbatanii akkuma jiru kanatti itti fufanii garuu reformii irratti dalaguun barbaachisa galatooma